faratti hafe. Abubakar Musa Wadairo Wajarra. Abubakar Musaa Wadaay godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar Araddaa Leelee Gabaa Ganda Alii Arbaatti bara 1942 abbaa isaa Musaa Wadaay Roobaa fi haadha isaa Faaxumaa Haajii Alii irraa dhalate. Abubakar Musaa barnoota amantii cinatti xiqqeenyummaa isaatiin manguddoota bira taa'ee seenaa, mammaaksa, hibboo, geerarsaa, weedduu fi duudhaa Oromoo dhagahaa waan guddateef boodarraa lakkuma umrii isaa guddattuun beekumsi hawaasaa inni manguddoorraa dhagahaa guddate dandeettii isaa gabbisuudhaan barreessaa walaloo cimaa akka ta'uuf isa qopheesse. Bara 1959 gara magaalaa Dirree Dhawaatti godaanuudhaan hojii daldala cimaa jalqabuun cinatti afaan Arabaa kan duraan beeku cimsachuu, afaan Amaaraa fi afaan Somaalee barate. Afaanota garaagaraa barachuun kun akka waan hedduu dhagahuu fi dubbisuun hubannoo cimaa horatuuf isa gargaara. Bara 1962 Abubakar hiriyoota isaa Ismaa'eel Muhammadii fi Alii Shabboo waliin ta'uun magaalaa Dirree Dhawaatti hawwisoo urjii bakkalchaa hundeessan. Hiriyaa waltaatee yaa urjii bakkalchaa simaalee eenyumaa wallee akkaan tolchaa. Dhugaa dura isaan ka'an dargaggoonni kun moggaasa kanaan ka'an. Hawwisoon urjii bakkalchaa guddachuudhaan gara baandii afran qallootti jijjiirame. Bara san afaan Oromootiin sirbuunis ta'ee barreessuu fi waltajjii irratti afaan Oromoo dhiyeessuun hedduu rakkisaa turus Abubakarii fi hiriyoonni isaa sodaa tokko malee afaan Oromoo tuffii jalaa baasuuf aarsaa guddaa kafalan. Walaloowwan sirbaa Abubakar Musaa barreessan lakkoofsaan hedduu ta'anis isaan keessaa muraasa haa waliin dhageeffannu. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee haati teenya takkaa maaltu addaan nu baasee. Ansi jaallee yaa lubbuutoo cinqamee bar'aan kophaatoo. Ansi jaallee yaa lubbuutoo cinqamee bar'aan. Shita shumburaa loosha bishaan biraa azeeba timiraa jannanni si biraa. Birraan naaf barihee abaaboon urgooytee dilii maaliin qaba rabbii kiyya gooytee. Guyya guyyaadha inni nuu ni agarramee wajjinuu. Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabe ati naan dubbannaan. Laali siin laalaa yaa shankoora aalaa jaalalchituun falaa eenyuun nurra laalaa. Laalaaleen siin laalaa yaa shankoora aalaa. Kana
malees Abubakar Muusaa asoosamoota gurguddoo akka lubbuu abbaa dhabdee fi gammachuu didaa jedhaman kan barreessedha. Barreeffamoonni Abubakar Muusaa jireenya hawaasa Oromoo, rakkoo yeroo sanaa fi miira uummataa haala gaariin kan ibsu waan ta'eef akkaataan inni afaan Oromoo itti fayyadame baay'ee miidhagaa waan tureef namoonni tokko tokko jinniitu afaan isa barsiisee jechuudhaan barruu fi hojiilee isaa kan dinqisiifatanidha. Abubakar walaloo fi asoosama qofa osoo hin taane qopheessaa sagantaa, taphataa, qindeessaa fi qoosaa cimaa ture. Afaan Oromoo afaan qoosaa, ogbarruu fi afaan barnootaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf sheekkoolee beekamoo akka Caalaa Caammaa, Haala Qilleensaa fi Hara Xinniqqee jedhaman hojjechuudhaan hawaasa kolfisiisaa, barsiisaa fi gammachiisaa, qoosaa fi barnoota walitti makuudhaan dhiyeessaa ture. Kanaanis dhaloota afaan Oromootiin boonuu miliyoonota oomishuu danda'ee jira. Bara 1973 gaafa Haayila Sillaaseen olola Moqdishoo keessaa itti ol xiixaa jirurraa gurra hawaasaa miisuuf je'ee magaalaa Adaree Biyyoo keessatti raadiyoon irraa qophii afaan Oromoo jalqabsiisee Abubakar Muusaa hojjettoota keessaa tokko ta'uun mindaa'ee ture. Carraa kanatti dhimma bahuunis Abubakar fedhii afaanii fi aadaa Oromoo guddisuuf qabu if qusannaa tokko malee itti fufe. Sagantaaleen isaa kanneen qofla keessatti barnoota laatan yeroo gabaabduu keessatti beekaman. Keessattuu qophiin torbaanii tan takka wajjin kofalluu jettu sheekoo, hibboo, mammaaksaa fi waan garagaraa miidheessuudhaan onnee dhaggeeffattootaa fudhate. Adoolessa 12 bara 1977 umrii isaa waggaa 35tti sagantaa raadiyoo xumuree akkuma karaa manaa galuuf karaa bu'etti rasaasa diinaatiin rukutamee karatti hafe. Erga ajjeefamee boodas reeffi isaa akka hin awwaalamne dhorkuudhaan guyyootaaf erga bakkumatti dhahamee fuullee waajjira raadiyoo magaalaa Harar ture booda qaamni isaa irra guddaan waraabessaan nyaatame. Hayyuun guddaan kun umrii dheeraa jiraatee waan barbaadu hunda gumaachuu carraa dhabus hanga xiqqoo jiraate keessatti afaan Oromootiif qooda guddaa gumaachee jira. Kanaaf har'a afaan Oromoo kitaabota, raadiyoo, televiziyoonaa fi yuunivarsiitii keessatti tajaajila kennaa jiraachuun wareegama isaan kaffalan waan ta'eef dhaloota har'aa fi boruu keessatti maqaan Abubakar Muusaa dagatamuu hin qabu. Abubakar Muusaa abbaa ogbarruu fi sagalee afaan Oromoof Rabbi rahmataa godhu. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin biraan ga'e ani obboleessa keessan Mu'ee Maaksidaa, maddii barruu seenaa kanaa abbaa Urjiiti.